Kottu baay'ee taphatan kottu. Uummanni nu jala fiigee wayii namni kottu. Dayoo kosoo eegsa kosoo mana. Nafti. Hin dubbatin afaan kottu. Bakka nuti seenne kan hin beeknu kottu. Lafaa tana keessa kan itti nami. Gaddamte nama keessa kottu seeni kottu seeni. Kottu seeni uummanni jechuun nama jaaratee jira kottu seeni. Dachiin zaman akhirii kottu seeni kottu seeni. Kottu seeni. Akkuma jawaatti godhan kana kun akkuma gartee micooma hortii godhan kana jechuun dhagaa irra guuranii akka isaan godhu jiran ni gartan. Gaara sun turbaanee dhabnee jechuun isaan magaalaa deemanii magaalaa keessa jiran. Yaa daawwattoota keenya. Tuufa akkuma tanaaf barbaaduun dirqama bakka itti teenyus hin qabnu eessamaan nama kana godhanii namni kun magaalaa keessa nu barbaadee jechuun akkana godhu jira. Tuufa nu kana hunda hidhattee haruuti ammoo ani wanni na dhibe. Aboo kottu baay'ee taphatan kottu. Uummanni nu jala fiigee wayii namni kottu. Dayoo kosoo eegsa kosoo mana. Nafti. Hin dubbatin afaan kottu. Bakka nuti seenne kan hin beeknu kottu. Lafaa tana keessa kan itti nami. Gaddamte nama keessa kottu seeni kottu seeni. Kottu seeni uummanni jechuun nama jaaratee jira kottu seeni. Dachiin zaman akhirii kottu seeni kottu seeni. Kottu seeni. Baba, Yasmin. Sen. Daawwattoota keenya jechuun akkana fiigee jechuun dura baanee uummanni jechuun bukkee nu kaasee maaliif magaalaa keessa nama godhatanii isaan baafne jechuun baay'ee ta'a waan inni dhiisaniiti gaara dhiisaniiti magaalaa keessa galanii laata keessa osoo nama fudhannee jechuun barbaadu jiruuti osoo nama fudhannee barbaadu jiruuti uummanni nama nu godhe boo nama nu godhee akkana yaanullee nu beekanii gaara keessa bitaa barbaadaa ollee fiigdoo isin maree malee gaara keessa barbaadaa ollee akka gartee gaara keessatti jechuun dhagaa irra guuranii jawaa deemaa akka gurguran daawwattoota keenya jechuun ni beektanii bire akkanatti jechuun waan taane gaara keessaa ollee gaara keessaa jechuun isaan magaalaatti gaggabeen jechuu dhageenyaan akkana magaalaa keessa yaaneeti magaalaa keessa osoo barbaadu jiru nama nu godhaniiti osoo akkanatti jiru namni eegalu jala fiige uummata jechuun shortaadha uummata waraana nu godhanii waraanni eenyu fiigameen hogguu fiine nama lama hoggana nu jalaa qaban nuti fiinee firti baafanne amma micooti jechuun mana nuramantee jechuun mana seenee daawwattoota keenya jechuun meegaatu waa nu godhaadha yoo osoo nu dhufu baatan gaa dubbii biraatti yoo dhufanii uummanni nama jaarrateeti bakka hundatti nama harka qaba yaa wajaa wadeefas micoo safaa rabbumaan haa baasu asin gaachuun waan illee gaa yaa daawwattoota keenya jechuun ulfaatu keessa waan isin yaasa ullee ulaalee jiran ni rafanii qajeelootti fiine namni gaa osoo nu barbaadu wayii sinuma ta'a osoo nu barbaadu jechuun ni sinuma dhawamaa dubarraa waan jechuun dandamanne jirra alhamdulillah rabbil alamin maaliif kakkuutu wayii nu gootan isin keessi fiidiyoo keessi jala kennee jenneetu jechuun isin himaru jira malee akka lubbuun baane namni lama jalaa qabamee jira nuti gaafirti baane hawwaasni ni rafatanii taa'e irfatanii kaameraa sitti qabu taa'e yoo kaameraa maal si qabu yoo as keessa sarkaram fiidiyoo ta'uu yoo galateessati si hundisanii anuma qaban jechuun haa barbaadanii malee nama hunda kaameraa mul'isuun bareedaa miti anuu sun mil'usu samarutti jiru akka daawwattoota keenya waa'ee guruufin daawwattoota keenya waa'ee jiru nagaan baane alhamdulillah rabbil alamin mana kiyya gallee jeetiin daawwattoota keenya jiru kaameraa ni maraadee si qaba osoo tataa kaas calcalataa asmaara daawwattoota keenya jechuun ulaa tana irraa cuunneeti waan ni goone malee hin taane yeroo wajjiranii hin jiranii namni yeroo wajjirees waan jiru garuu sagalee keenya walitti xiqqeeffannee bakka sanii fi moo uummanni jechuun akka duraan isa deebisa warra gartee siiriitis dachii tana balleessa jira uummanni gaa jechuun maallaqaas ni qabanii dachii tana duraanuu itti jaayisi ta'u jiranii akka soomanaa kana amma kunoo magaalaa bakka hunda alaaqaniiti dachii tana akka ajaa'ibaa godhanii jiranii labte daawwattoota keenya nuti hedduu takka jechuun nama bira dhaabbanna ni qabanna nama bira dhaabbanna siiriin akka tokko taana nu dhamaasuudhaaf namnummaan nuti nu barbaadan nama akka jawaatee furmaatee nama akka kiyyaa kana nu barbaadu jiranii magaalaa keessa jechuun bakka hundaanuu akka waan namni gachee waan godhee jechuun waan ta'e gartee dubbiin taana takkanaati jawaatee rabbumaan haa baasu guyyaa jechuun gaagguu gaaratti yoo deemnee jechuun achi barbaanne malee halkan keessatti deemnee jechuun barbaaduun haftee jirti hedduu takka jechuun sodaanutti uumanii jiranii eessaa waraana sanoo nu godhan manni anna dhibtee hubar waraana isaan nu godhanii magaalaa keessa jechuun akkasii nu barbaadanii nu jala fiigamsan firtii teenya turaa baanee bartaa gotoota keenya akkatti turaa baane silaa beetanii rabbuma tokkochaan nu baase alhamdulillah rabbil alamin eegee jechuun mana galaggalleen fiidiyoota jechuun gallee jechuun baane jechuun isinii waraabu jira malee rifaatu laalu urkaa kana hundi garta urkaa akka jechuun baanee guyyaa kanas jechuun barbaadaa ollee jechuun arraas jechuun magaalaa harka keessa jechuun barbaadaa ollee jechuun eedamma jechuun oggoo saata namaa uummanni nu jiran dhufeen rakkannee jirra daawwattoota kan isin mana jira dhanumettanii
firti gaachuun fiinee dhufnee maali mana kana keessa ijoolleen qabaa ijoollee gaasa dhiisee jechuun olloonuu wayii deemnii ta'uu hin ta'u. Duuba karra baanee jechuun ijoollee tiitanaan as keessa numaa argeen dhiiroo mana nuti saamuun dhaban jeetinaan ijoolluma tiitanaa na yaalaachuun baasuun dhaban jee ulaa danqara dhaayyatiin biraa deeme danqaratanii isaan ganaan tokko irraa illee hin bananii ijoolleen jechuun amaana qabdi dubartummaan nu baasee karra baanee jechuun dubbannuu daawwatoo keenya. Osoo yaa'atee dhaabbannu osoo miicoo maartu ta'ee dhaabbannu lubbuun dhuftee waa aboo uummanni jechuun duba yaa daawwattoota keenya jechuudha akka meela namni nuti warri kana waa barbaadu kun jechuun maallaqa hin qabnu isaa maallaqa walitti kuufatanii magaalaa keessaa jechuun nama warroota gartee hattuu gartee kana nuuf bitanii jechuun magaalaa keessa kunis nuus barbaadu jira. Aboomee itti madhiisee yaa uummata nuti baa kana jechuun dhabama rabbii naa godhu rabbummaan dhabama godhu waa itti godhaa. Uummanni siiree kun ammaas ka'eetti magaalaa hunda dhamaasaa jira. Magaalaa hunda dhamaasaa jira. Akkuma jawaatti godhan kana kun akkuma gartee micooma hortii godhan kana jechuun dhagaa irra guuranii akka isaan godhu jiran ni gartan. Gaara sun dura baanee dhabnee jechuun isaan magaalaatti deemanii magaalaa keessa jiran. Yaa daawwattoota keenya. Duuba bakkuma kanaaf barbaaduun dirqama bakka itti teenyus hin qabnu eessumaan nama kana godhanii namni kun magaalaa keessa nu barbaadee jechuun akkana godhu jira. Duuba nu kana hunda hidhattee haruutee ammoo ani wanni na dhibee hidhattiin waa haruutee ammoo akkam nu godhuu deeman. Aboo miilu barboo firti baanee bara. Firtuun baanee amma ijoolleen ta'u jaanu rifattee akkanatti ciisu jirte jechuudha. Maaliif? Aboo ani dubbiin tun na dhibde. Yaa jawaate rabbi furmaata isin haa fidu. Maaltu rabbi furmaata isin haa fidu. Duba abdii fi daltuun abdumaatu jechuun waan kana dalagu jira. Namni hedduun bakka hundaa jechuun waan akkanaa tararra bobba'ee jira si'ee irratti. Akka duraan magaalaa gaddaafa sirriitti akka duraan gartee magaalaa laaqaa sirriitti dubbiin jabaattee jirti. Du'aa teessan nu bira dhaabbaa. Duuba rakkanne osoo jawaatee kan godhu jiranii jechuun teenyu jennee gaara barbaannee dhufnee gaara irraa jechuun magaalaa tana keessa akka magaalaa deebiin jennee magaalaa tana keessa jechuun barbaaddu osoo jiru jechuun akkana uffannee osoo akkana hin beekne akkana uffannee osoo yaanu aboo uummatuma nutti as fiigee uummata qacam godhuun arge firtuma gaa jechuun du'aa baafanne malee silaan hunda qabanii hidhatti nu naqan jarri jechuun maallaqaas kafalanii jiranii. Maallaqaas kafalanii jiranii akka nuti jechuun jala deemnee barbaanne akkas godhaa jiranii daawwattoota keenya du'aa teessan nu bira dhaabbaadha. Namni Oromoo kun ol galaafachuu jira. Akka isaan abdifaan jechuun akka jawaatee qolchuun kan gartanii du'aa godhaan isiniin ta'a. Hedduu takka jechuun nuti rifannee waanitti galle. Yookaan bira dhufan taate dubbii biraati. Nuti ulaatti nyaanni namarraa hin bannu haala inni dubbiin tuni. Sokomsaa takkaas dhagaatumaan jira. Daawwattoota keenya jechuun asumaan jechuun nu faana turaan isiniin jaati. Inshaallah jechuun du'aa teessan nu bira jiraadhaan isiniin jaa. Anamma waan hin isinii waraabuun kan qabu rifaatu wajjin jechuun ijoolleen nu bira qabamtanii jechuun hedduu takka nu rajiftee warrummaan ammaa sana hojii deemu hedduu takka rifatee jechuun waliin osoo fiiguu fa'aa qofee jira. Lafumaa kaafnee jechuun horiinee lafaa ta'aniif taasisanii jechuun duraa baanee mana kiyyaa dhufnee immoo mana kiyyaa kana irraa alhamdulillah rabbil aalamiin baga rabbiin nu baase. Isaan gaachuma deemnee ilaalla. Eedduma jechuun rabbi nagaa namaa bulchu yoo mana kan dhufanii jechuun kan dhufan taate nuti ulaallee bannu du'aamuun nu godhaa. Yoo amma gabbaanee jechuun bakka jijjiiranneen yoo haala kana dhaabbatanii nu eegan nu godhanii jiranii. Yoo haala kana dhaabbatanii nu eegan dubbiin rakkoodha. Sanumaaf jechuun du'aa teessanii nu bira jiraadhaan isiniin jaa daawwattoota keenya jechuun akkatti bullee gaachuu yoo bullee jechuun viidiyoo isinii waraabna. Yoo halkan kana keessa jechuun dhufanii kaakaa ulaa nu rakkaasan taates dirqama jechuun viidiyoo isinii maraa du'aa teessanii nu bira dhaabbaa. Rakkannee jira bakka hundaa rakkannee jira. Nuyi nama rakkate bira dhaabbannee ni yaana. Isaanis nu barbaadaa jiran akka gattee nuti nama kana bira dhaabbanne nu barbaadaa jiranii yaa daawwattoota keenya du'aa nu godhaa. Yaa Oromoo wal rakkattee jirti zaman akhirii kun namni kana wal godhaa. Duuba tatanaa jechuun rabbummaa beekaa. Yaa Rabbi uummata san jechuudha uummata jechuun gattee abdifaa. Yaa Rabbi musiibaa itti roob yaa Rabbi jechuun uummata kana caccabsee afaan keenya ni dandeessa. Yaa Rabbi alaalamiin akka taanuu hin qabnu bakka hundaa jechuun dubbiin jabaattee jirti du'aa godhaa.